Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'a Jawaar Mohammad stuudiyoo keenyatti argama. Dhimmoota adda addaa kaafnee ni dubbanna waa'ee OMN, waa'ee adda bilisummaa Oromoo akkasumas KFO gara dhumaa irratti immoo lammummaa Jawaar kaafnee kan haasofnu ta'a. Jawaar baga stuudiyoo keenya dhufte. Gaariidha. Egaa dhiyeenyatti guyyaa dubartoota yookiin March 8 guyyaa jedhamu irratti qophiin tokko karaa OMN'tiin laayivii darbaa ture yookiin sududaan darbaa ture. Qophiin achirratti darbee kan dubartiin tokko yookiin shamarreen tokko dubbatte mufii guddaa kaase. Sababa kanaan mootummaan dhimmi kun tokkummaa uummata biyyattii irratti miidhaa qaba jedhee amma ibsa kennuutti gahe. Gama sanaan OMN's haa ta'u KFO'nis akka himatameedha jechuun jarri lachuu sirriin hojjennee kan jedhutu jira. Addoo sana turte akka nama siyaasa biyya kanaa hordofuttis akka nama OMN's miidiyaa biyya kanaas hordofu mee dhimma kana raawoo kaane. Galatoomii kan laalutti dhimmi amma ifamaa jiru kuni akkuma Maaks Oromoo jedhu anaa boo'u ka'ee jabbiin irra jetteedha malee dhimma akkasumara guddaa ta'ee ol ba'uu qabuu miti. Keessattuu miidiyaa biyya kanaa sirriitti hordofna. Miidiyaalee kan dhuunfaa dhiisi kan dhuunfaa ilaalcha adda addaa wajjin jiran dhiisi. Miidiyaaleen mootummaa kan gibira ummataatiin bulan ETV yoo fudhatte kanneen biroos yoo fudhattaatti wanni isaan dabarsan waan hamaa hedduu dabarsan. OMN irratti kan fuulleffatame OMN maal akka ta'e beekama. OMN miidiyaa qofa miti. OMN sochii humna guddaa ta'e warra amma dura abbaa irree ta'es uummata wajjin ta'ee gangalchee lafaan dha'e akka ta'e waan beekaniif irrumatti fuulleffataniiti. Gaafa naan daayirektara tures quba qabda waliin haasaa turre qumuu qabna waan kana jaaraa qopheessaa akka deemaa jiran kanneen gadda godhames hirima sanitti qophaa'aniiti kan hiree sanitti fayyadamanitti OMN haleeluudhaaf sababa eeggachaa waan jiraniif isaanii boo'u ka'ee jabbiin irra jette. Kanaaf fakkeenya kasiin ta'u waajjirri muummicha ministeeraa obbo Dagusuun ibsa baase. Yeroo hawaasni Amaaraa ijoolleetu nu jalaa butamee dhabamsiifame jedhamu nama ji'a meeqa ibsa kennuu hin danda'initutu yeroo gabaabaa keessatti caccabanii ibsa kennanii sanuu seeraa odoon eegin wanni fedhes yoo kan taate dhimmi kun kan laallatu waajjira muummicha ministeeraa osoo hin ta'in abbaa taayitaa biroodkaastiiti. Sanurra hundarra utaalanii haalli ittiin deeman galaaltu ergama siyaasaa fedhii siyaasaa raawwachiisuudhaaf malee olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf akka hin taane ifatti beekamuu qaba. Achiin turee argeetiin jira waa'ee miidiyaas nan beeka. Kan dabballoonni haasa'an natti hin dhagayamu jechuun dabballoonni akkaataa miidiyaan itti hojjetus hin beekani. Wanni jedhame sirrii mitiin akkuma jirutti ta'ee waan hamaa osoo ta'e kan darbe waan hamaa osoo ta'e kan darbe to'achuu hin danda'ama ture. Live rule waan jedhamu jira. Livein sagantaan ugaa live dabru wantoonni osoon eeggamin seenuu danda'an akkamitti to'atamuu danda'an. Tokko sartisa kan delay waan jedhamu jira keessattuu saatalaayitii irratti. Saatalaayitiin yeroo amma nuti dubbannu live osoo kadabraa jiraatu taate sakandii 30 turuu danda'a. Sakandii 30 san keessatti yeroo argatta dhaabsisuudhaaf. Kabiraa wanni ilaalamuu qabu kan ati itti gaafatamuu dandeessu wanni live dabru sun hamaa ta'uu akka danda'u yoo dura takka karoorsite takka beekte intent kan jedhamu sun yoo lafa taa'ame irraanuu danda'ama. Seera diida jedhama. Kun waan danda'amu tokkoffaa Facebookiin kan dabraa ture. Ijoollee gaafadheen ture san dura san booda Facebookiidhaan live godhanii Facebook feed irraa fuudhanii saatalaayit irratti dabarsaa turan faraanfaan biroodkaastii. Facebookiin immoo teeknooloojii live jidduutti intarneet gootee deemuudhaan qabdu irraa buusuu yoo taate malee. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti kan ta'e kana sirriitti beeku isaan. Warri miidiyaa keessa jiru dongorri hojjetamee odoo dongorri fedhallee hojjetamee maal irraa akka ta'e waan beekaniif akkasitti silaan iyyan. Miidiyaa kamirrattuu hojjetama. Keessattuu live show irratti amma Ameerikaa yeroo turre namni live irratti bilbilee arrabsuu danda'a, iyyuu danda'a, ajandaan danda'a gochuu danda'a. Yoo ammaatee addaan murtaa sanboota dhiifama gaafatta. Kanaaf gama keessanii waan hojjetame dongorri arge hin jiru.
waan humnaa ol ta'e malee waan humnaa gad waan ta'e hin jiru. Isaan garuu qophaa waan deemaniif gara kanatti seenan. Meegaa kun gama miidiyaatiin gara gama KFO'tiin warra dubbatan sana akka maaliif hin qopheessine lammataa intala sanaa fi itti qopheessanii fidanii carraa kennaniif kan jedhu jira. Sanarratti maal jetta? Kun barbaannoo isaan godhame miti. Maarcheetti guyyaa dubartoota KFO waliin haa kabajamu yeroo beeksifni godhame anatu beeksisa sanuu maxxanse. Miseensotaa miti kan yaamame. Kan yaamame uummata bal'aadha. Uummanni Facebook irratti waan san arge magaalota adda addaa Finfinnee keessaas dhufe. Hirmaataa jira. Hawaasa hirmaatu dhiisii paanalistoonni iyyuu warra KFO keessa jiru miti ekspertoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban dhimmoota kanarratti beekumsa qaban fedhii qaban nama shan Finfinneetti kan dubbifne. KFO'n shoorri isaa jiraate haasaa baniinsa Profeesar Mararaan gochuudha. Ani immoo waan san moderate gochuudha. Dhumarratti obbo Baqqalaan haasaa cufiinsaa gochuudha. Mariidha kan godhamaa ture. Guyyaa dubartootaati mata dureen kennamee fi irratti fuulleeffanne dubartoonni gara itti gaafatamummaa gara hoggansa paartilee siyaasaatti dhufu maaltu dhowwaa? Rakkoon gara paartiitti hin jiramoo gara hawaasummaa keessa jira? Akkamitti kana furra kan jedhudha. Kanarratti ibsi babbareedan hayyoota seeraatiin, profeesaroota yuunivarsiitiitiin, ogeeyyii fayyaatiin dubartoota yeroo ammaatitti adda durummaadhaan fiildii isaanii keessatti hogganaa jiraniin kenname. Uummataaf immoo hireen kennamuun dirqama ture maaliif marii paanaalii waan ta'eef. Nama harka baaseef hiree kennuun dirqama. Randomly kennamaa ture. In fact dhiira tokko qofa gaafatee san booda dhiiraan kennina jedhanii nutti iyyinan dubartoota qofaaf kennine. Kana dubbadhu san hin dubbatin jechuu hin dandeenye hin danda'us. Warra paanaalitirras kana dubbadha san dubbadha tooppikii qofa kenname tooppikii isaan turretti qophaa'ee dhufe. Warri gaafatus tooppikii sanarratti hundaa'ee gaafii kenna jedhameet kan yaadame. Kanaaf KFO wanni itti gaafatamu hin jiru. Wanni akka dubbiitti isaan kaasan kan hogganoonni kolfani. Namni afaan Oromoo beeku. Galma san keessa yoo jiraate kolfuu baannan fayyaan qabu jechuudha. Akkaataan isiin dhimmicha itti kaafte. Namuma kamiyyuu yaada isiisan namni akka fedhe mormulleen akkaataan isiin itti kaafte sun nama kolfisiisa ture. San duras addeen dubbatte baay'ee bifa nama kolchiisuun dubbachaa waan turteef ishiinis akkaataan itti dhiyeessite waan baay'ee nama kolchiisudha. Involuntarily waan kolfuu dandeessudha. Kanaaf bifa saniin kan dhiyeessan sababa barbaadachuudhaaf malee KFO'nis homaa wanni gochuu danda'u hin jiru ture jechuudha. Kana duras masaraa mootummaatti afaan Amaaraatiin yeroo walaloon tokko dhiyaatetti muummicha ministeeraa dabalatee warri kaanii maaliif kolfuu kan jedhutu qeeqni itti dhiyaataa ture. Kanaan waliin fakkaatu. Egaa wanni adda isa godhu maal sitti fakkaate? Keessattuu immoo isaan irraa oduu amma waan gama keessaniin ta'e boordiin qofti kan laalu taate irra darbuu danda'ama beektaa. Ani yaadumallee ittiin kennine fakkeenyaaf haga biiroo muummicha ministeeraa dubbii godhee as kaasutti. Biiroo muummicha ministeeraa irraa qeeni akkasii ka'uun intala walaloo dubbifte san isaan affeere waajjira muummicha ministeeraa. Walaloo isii dubbisaniit walaloon kun sirriidha jedhanii masaraa mootummaa keessaa tamsaasa kallattiitiin bakka pirezidantii fi muummicha ministeeraa jirutti kan darbe. Kanaaf isaan dongora san hanqisuudhaaf hiree guddaa qaban turan. Tokkoffaa yeroo affeeran. Lammaffaa barruu san dubbisanii jiran keessaa hambisuu danda'an turan. KFO'n maal gochuu danda'a ture? Paanalistoota of eeggannoon. Atleast odoo paanalistoonni waan xiqqoo nama aarsullee godhataa ta'e isintu affeere jedhamuu danda'a beektaa? Paanalistii miti. Uummata bal'aadha kan affeerame. Bifa adda addaatirraa namni dhufe fakkeenyaaf Adaamarraa dhufan addeen sun. Kanaaf KFO fi kan isaan godhaniin wanni wal madaalchisu hin jiru. Garuu isaan warri badii akkasii hojjetan dongoraa hin gaafanne dhiifamaa hin gaafanne. OMN at least technical dongora hojjeteef dongora hojjedhee waan amaneef dhiifama gaafatee jira kun waliin fakkaatu jechuudha. Gaariidha mee amma taateen sun ta'e OMN laayivii dabarsaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti obbo Nigusoo Xilahuun gadi ba'anii haasaan faanaan wajjiniin waan wal qindaanii hojjetan fakkaata. Oduu sanatti kan KFO'n kan qopheesse OMNs kan dabarsu Finfinnee ture. Adaamaadha amma jedhutti deeme. Kun maaliif sitti fakkaata? Wanti jarjartii wayii qabu fakkaata.
jarjaraan waraabessaa gaafa ciniinaa jedhan dubbiin waan guyyaa sagantaa guyyaa saniiti miti waan obboleettiin sun jette qeequun danda'ama deeggaruun danda'ama kun waan biraati dhimma sanii miti dhimmichi sagantaalee isin OMN irratti dabarsitan kan isaan cinqe kan isaan cinqe sochii paartilee Oromooti OMN irratti miidiyaalee baay'ee harkatti galfachuu danda'anii jiran miidiyaalee baay'ee amma alaayis bakka adda addaatti lallaban keessumaa fandiin godhamaa jiran nan beeka kana OMN didee cichee akkuma kaleessatitti dhugarratti cichee deemuun sun paarticha saaxilaa waan jiruuf warra biyya bulchaa jiru kana cinqaa waan jiruuf hiree kanatti itti fayyadamuudhaaf by the way tuulaati kan dhufan waan dhugaan Oromoo ilaalcha Oromoo naarratiif uummanni darbu kun naareetiivii isaan oofuu barbaadan warra bilxiginnaa kun oofuu barbaadan jalaa faalleessaa jira waan isaan amma akka qeeqatti isaan dhiyeessan fudhadhu amma dura alaabaan abaa uumaa mul'ate isaan alaabaa Minilik qofa akka mul'atu barbaadan waa'ee sabummaa akka dubbatan hin barbaadan waa'ee aanolee dhiyeessaa jirtan isaan siidaa Minilik qofa akka isin agarsiiftan barbaadan isin adda bilisummaa Oromoo dhiyeessitaniit akka press conference isaan dhiyeessan laayivii dabarsitan isaan adda bilisummaa Oromoo afaan qabanii hidhatti darbuu barbaadan isin hogganoota KFO biraa waajjira KFO irraa dabarsitan isaan hogganoota KFO afaan qabuu barbaadan kanaaf waan isaan deemaniin san jalaa laaffisaa waan jirtaniif filannoon illee dhufaa waan jiru uummata keessatti jibbamaa tufatamaa waan deemaa jiraniif dongora guddaa hojjetan san keessaa bahuu waan hin dandeenyeef OMN doorsisuu dadhabsiisan yoo danda'an deebisuu harka kennachiisuu barbaadan doorsisanii yoo dadhaban immoo cufuudhaaf akka isaanii ta'uuf haala tolfataatti ka dhufan wantootuma isaan dhiyeessaa dhufan fudhadhu waa'ee amma irreecha irratti ol kaasee alaabaa maaliif dhiyeessitan kan jedhan waa'ee harki 90 waa'ee OMN harka 90 maaliif waa'ee Oromiyaa gabaasa fa'i ka jedhu beeyta wanni isaan barreessanii fidan yoo yaada dheeroon as turetti yaada ummataa maa dhiyeessitan jedhan ilaalchuma tokko mul'ataa jedhan ilaalchuma Oromoo qofa ilaalcha eenyudha calaqqisiisuuf asirra jirre OMN kana hunda isaan akka isaaniititti harka paartii biyya bulchuuf akka harka dha'u projektii Itoophiyaa dullatti isaan fiduudhaaf deeman san OMN akka harka dha'u barbaadan kana waan diddaniif sababa isinitti barbaadaa jiran suni ka gara warra paartii biyya bulchuutiin humnoonni biraa immoo jiran kan mootummaa kana keessa harka naqatanii mootummaa kana to'atanii Oromoo cabsuu barbaadan kijiba by the way miidiyaan gara 100 jira biyya kana keessa televiziyoona reediyoo fi gaazexaa dabalatee kan harka waan Oromoo dubbatuuf waan Oromoo barreessu waan Oromoo dhiyeessu 6-5 caalu sanuu gariin ka mootummaa ta'ee jechuudha agarte tanaayyuu ifachuu dadhaban maaliifi kijiba hamma kuntaalaa ga'urra dhugaa hammaarrii takkitu caala beeyta kanaaf amma isaan humnoonni dhugaa Oromoo faallessuu barbaadan kun humnoonni olaantummaa kaleessaa deeffachuu barbaadan humnoonni tokkummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni sabboonummaan Oromoo kun isaan yaaddeessu humnoonni dhugaan Oromoo bahuun kijiba isaanii jalaa busheessaa balleessaa deemaa jiru ti yaaddaan kun waa baay'ee hojjetaa jiran dhimmi biraa kan OMN ittiin himatan waa'ee mana lubummaa Oromiyaati akka waan haareetitti iyyanii barreeffama boordiin broadcastii barreesse argeen jira qabiyyee isaatii olitti koppii kan itti godhame muummicha ministiraatiif dahannatiidhaaf maal jechuu dhimma mana lubummaa keessatti godhamaa ture har'aa miti eegale waggoota dheeraadhaaf kan godhamaa ture Oromoonni afaan keenyaan waaqeffanna kan jedhan har'aa miti waa'ee kana immoo kan gabaasaa jiru OMN qofaa miti dhimma guddaa ta'uu isaatirraa kan ka'e muummichi ministeeraa jidduu seenee ejjennoo irratti fudhatee waan Oromoota muufachiisu sadarkaa itti dubbate irra ture miidiyaan biyya kana hamma miidiyaan biyya alaatitti kontroversii takkaahuu atakaaroo mana lubummaa keessa jiru gabaasaa ture garuu gaafa OMN kan garuu maaliif gabaaftan jedhame kan gaafatame OMN qofa
seera cabsanii kan deemaa jiran. Fakkeenyaaf xalayaa san keessa kan jiru amantii xureessuudha. Ani balaa yoggaa dubbatu argeera luba balaa. Hayila Mikaa'elis warri kuunis yoggaa dubbatan argeera. Qeeyni jaarmaya mana amantiitirraa malee ilaalcha yookiin doktiriinii mana amantiitirraa miti. Kanammoo OMN qofaa miti kan gabaasaa jiru. Miidiyaan baay'een kallattii tokko fudhatee kan gabaasaa jiru. OMN fi miidiyaaleen muraasni kallattii tokko fudhatanii deemaa jiran. Isaan wajjin dibbee maan dhoofnee fi kan kun hunda kan godhaa jiran. So humnoonni kunis wal ta'aniiti duula kana kan qindeessanii deemaa jiran. Meegaa haalli kun otoo jiru keessattuu OMN maaliif waan laayivii darbaa jiru kontiroolii gochuu diddan yookiin dhaabsisuu diddanii jedhamee yeroo itti duulamutti har'aama yeroo aniifat istuudiyoo seennu kana pirees dhaabbatti pireesii Itoophiyaa waan hin taane oduu hin taane fi suuraa hin taane qabatee bahe. Akkamitti ilaalta yeroo gara tokkoon maaliif laayivii kontiroolii gochuu diddan yookiin to'achuu dadhabdan jedhanii asumatti pireesiin waan biraa mul'isaa jiru. Sana akkamitti ilaalta? Tarii oduunsaa oduu filannooti piikchariin achirra yookiin suuraan jiru kan biraati. Waan hojjetamaa jiru kan akkamitti ilaalta? Rabbiin Oromoo beeyta hojiitti jira. Qocaatu mammaasa Oromoo tokko jira beeyta. Jaarsolii jalatti hin guddadhe. Bineeyyit walgahii taa'e. Walgahii wal yaamanii. Qocaan suuta deemtee miti. Qocaan otoo argafatu ifatanii eeganii. Qocaa yeroo hunda duubatti nu harkisa. Maal haa goonu qocaa kana? Yeroo hunda isa duubatti harkisa. Qocaa haa ajjeefnu jedhanii murteessan. Hilleettiin kiyyoo jaalattiimi. Akkuma walgahiin dhufeen tullu jettee fiidee itti dhaayite qocaatti. Qocaa eddeen. Walgahiin bakka balaa sitti buuseera akka ati sitti murteessanii jennaan eenyu fakkeessa jira jennaan leencis keessa jira qeerransis keessa jira waraaboo keessa jira jettee hundatti himte. Rabbi hoo keessa jiraayi. Hin jiru jennaan dhiisi gaa kabineensa eddeen egaa rabbi keessa hin jiraanne. Haa ta'u amma waa tokkotu jira keessattuu warri dhimma miidiyaa kan hordofan kan jedhantu jira. Mootummaan kaleessa kan dhimma OMN kaasaa ture faana wajjin walii galuudhaan fakkaata. Maaliif faanaan yoo xinnaatee oduu sadii OMN irratti hojjete guyyaa tokko keessatti. Garuu kana dura faanaan pirezidaantiin naannoo Tigraay du'ee jedhe. Yoon dogachuu baadhee ijoollee xixinnoo fideeti waa'ee sanyummaa waa'ee sabboonummaa akka isaan dubbatan godhe. Kana dura naannoo ijoolleen gara Dambidolloo irratti butamtee kan jedhan sana obbo Nugusuu Xilahuun gadi bahanii faana dubbatanii faanaan sana kun sirriidha moo sirrii miti baalaansii gootammoo goonee namni jedheen hin jiru. Yeroo kana ta'utti OMN irratti amma tokko dubbatteerta miidiyaan 100 ol otoo jiru OMN dhuma kanarratti maaliif manni kun baay'ata ijjumti OMN irratti maaliif baay'ate? Ija uummata miliyoona 50 waan ta'eef sanii olillee. Look kanaan itti boonuu qabdan beektaa isinis dhagahamuu qabu. Kan Nugusuu Xilahuun irraa kaanu seera lama kan inni ta'e caqase. Tokko seera biroodkaastiiti. Kan lammaffaa seera dheengadda baasan afaan ittiin nama qabuuf seera jibbiinsatii fi oduu kijibaa jedhan. Nugusuu Xilahuun bar guyyaa adii piraayim taayimii dhufee uummata Itoophiyaatti itti sobee bar. Waajjira muummicha ministeeraa keessaa namoota qabaman jedhaman gallakkisiifneerraa jedhee dubbate soba. I know it knows it soba. Akkamitti beeyna muummichi ministeeraa torban lama booda deebi'ee paarlaamaa irratti namni qabame hin turree jedhe. Himatamuu kan qabu mana murtii ka dhiyaachuu qabu Nugusuu Xilahuun namba tokkoffaa yoo oduu sobaa dabarsuutiin itti gaafatamummaan kan dhufu taate jechuudha. Dhiisaa miidiyaalee kaawwan dhiisaa miidiyaalee isaa Asraat kana dhiisaa. Mee OMN miidiyaalee mootummaa qofaan faanaa fi waaltallee dhiisa. Miidiyaaleen by the way miidiyaaleen bakka lamatti sadarkaa gulantaa lamatti madaalamuu qabu beekta. Public media and private media waan jedhamu jira. Public media jechuun miidiyaalee gibira uummatarraa guuramuun mootummaan bulchuu jechuudha. Kana jechuun EBC, Press Agency, Radio Itoophiyaa, OBN, Amara TV, Somaalee TV, Dabub TV kun kan mootummaa jala jirani. Isaan kan hojjetan akka addatti jira. Kan lammataa
Si akka baay'ee akka seera biyya kanaatti paartii miidiyaa qabaachuun kan danda'uudha. Faanaa fi waaltaan officially kan Ihaadeegi. Amma mana murtii waggaadha kan icciitiin gadi ba'a maaliif amma qabeenyi Ihaadeeg Bilxiginnaa fi TPLF jidduutti adda qoodamu waan jedhameef yoo an kijibe kun amma gadi ba'a. Dookumenticha waan hin qabuuf parsantii meeqa akka waan hin beekuuf. Seera sanuu diiganii miidiyaa qabu warri paartii Bilxiginnaati paartii biyya bulchuu jechuudha. Kan isaanii amma faanaan faana olola paartii isaanii oofuun numa rakkoon qabu. EBC'n garuu halkanii guyyaa waan muummichi ministeeraa duula filannoo irratti inni godhaa deemu halkanii guyyaa gabaasa. Takka waa'ee KFO gabaasee beeka gabaasee hin beeku. Takka waa'ee ABO gabaasee beeka hin beeku. Kan seerri kan cabaa jiru achi. Akkaatumaan seera ilaalallee dogongora beekta. Seerri namni keenya kan beekuu qabu. Dheengadda beekta fayyaluun waan dubbatu. Dheengadda komishinariin poolisii Oromiyaa waggaa dubbatu seera shororkeessummaa haqnee biyya kanatti galchineedha. Kan galchallee qeerroo isaanii miti garuu seerri shororkeessummaa na'ini hagarraa seerri shororkeessummaa Abiy Ahmad haqe jedhamee badhaasa noobilii ittiin argate ammallee achuma jira. Seerri pireesii amma OMN ittiin hiraarsanii fi ittiin doorisan kunis kanuma wayyaaneen abbaa isaa hayyafa actually barakat sumuunfaa baasanii baay'ee. Akkuma seera sanittuu yoo ka fudhattu taate miidiyaaleen kan gaafatamuu qaban communication irratti hojjedhaa nan beeku waa'ee miidiyaa qoradhellee miidiyaan kan irraa eeggamu impartiality miti walabummaa miti. Miidiyaa irraa kan eegamu keessattuu miidiyaa mootummaa irraa walabummaan hin eegamu maaliif qabeenya mootummaatiin waan buluuf. Biyya kana miidiyaa gosa lama jira. Miidiyaa mootummaatii fi miidiyaa dhuunfaa kan jedhamu. Miidiyaa mootummaa gibira namayyuutiin waan buluuf ilaalcha namayyuutu calaqqisiisuu qaba. Miidiyaa dhuunfaa kan jennuun ka akka OMN, ka akka Faanaa, ka akka Waaltaa, ka akka Isaat kun immoo miidiyaa dhuunfaa jalatti commercial media jalatti galmaa'ee kan jiru. Commercial mediaan yaada barbaade yoo barbaade ilaalcha paartii tokko yoo barbaade ilaalcha nama tokko dhiyeessuu danda'a addunyaa irratti. Faanaa CNN fudhadhu. Ifatti ejjennoo warra dimokiraatotaa calaqqisiisa. MSNBC'n inumaa achi siikee laadi garaa kan left dhiyeessa. Fox News fudhadhu. Ifaan ifatti ejjennoo warra Ripablikaanotaa dhiyeessa. Kana maa dhiyeessateen jedhamu. Miidiyaaleen dhuunfaa kan ittiin abbuuramuu qaban maali? Kan ittiin abboomamuu qaban maali? Tokkoffaa inciting. Walitti bu'iinsa saboota, sanyii, amantii kan walitti buusu gochoota yoo godhu taate sanii itti gaafatamuu danda'a. Waan lola kaasuu danda'u yoo godhe kanaa alatti garuu akka amma kana falmii guddaa keessa seenuu qabna. Akka amma warri yeroo daarektarri as dhufees daarektarri broadcast as dhufees itti himeetiin ture. Seerichi keessan sirrii miti. Impartiality fakkeenyaaf oduunii fi sagantaan immoo akka itti ilaalamu qaba. Oduu mana miidiyaa santu dhugaa jedhee uummataa dhiyeessa hamma danda'ametti dhugeeffannoo isaa mirkaneessuu qaba. Hamma danda'ametti. Sagantaa amma interviiwwan godhaa jirta. Gaafii nagaasitu harkaa qaba, deebii natu harkaa qaba. Gaafii nagaafattu malee deebii ani deebisuuf itti gaafatamummaa hin qabdu. Kanaaf haalli isaan itti waanummaan miidiyaan hojjetu kun isaanii itti galee fi itti fayyadamanillee dogongora akka qabu hubachiisuu barbaadeetiin. Gaariidha warra broadcastingii gaggeessan kana dhiyeenyatti wajjin wal ga'ee goonee wal hubannaa gaariidhaan akka wal dambaanii turre yeroo gabaabaa keessatti garagalanii waan akkasiirraa akkamitti akka ga'an nuufuu bitaa nutti galeetii jira. Mee egaa iddoo wanti kun ta'e booda OMN dhiifama gaafate. Jawaar Mohaammed garuu OMN wanti balleesse hin jiru kan balleesse dhiifama gaafachuudha jedhe. Maaliif? Maal balleessitan maaliif akka gaafatan agammaan aan galu waa lamarra tokkoffaa ilaalcha ufii dabarfatte buleetiin sun OMN censorship keessa seenuu qaba jechuudha. Ilaalcha namoota irratti eessatti dhaabata boru waan Abiy Ahmad dubbatu keessaa muruu qabna jechuudha. Waan Oromoo gara tokko muufachiisuuf censorship keessa seenuu qabu. Lammaffaa jarri kun waan deemuuf beekuu qabdan turan. Itti dabalanii jalaa hamma gubbaatitti dubbii jaarataa waan jiraniif adaduma isin jalaa siixaniin waan deemaa turaniif an akka kiyyatti dhiifama gaafachuun karaa saaqee fi uumaa onnee daranuu waan itti hooree natti fakkaata. Garuu isin warri bulchiinsa keessa jirtan haala ittiin ilaaltan naaf gala.
laali dubbii seeralleeti miti dubbii boordiilleeti miti dhiyeenya kana maaltu ta'e sitti fakkaate namni boordii pirezidantii ta'ee hoogganaa jiru Profeesar nama jabaadha asitti isa agarree jirra seeras hin beekaa miidiyaan akka guddatu nama barbaadu deenga jaruu itti aanaa kallattiidhaan waajjira muummicha ministeeraatii achitti ramadanii jiran gurbaan sun kallattiidhaan OMN irratti tarkaanfii akka fudhatamuuf kan dhufe akka dhufeen xalayaa jiran hunda kan mallatteessaa jiru isa this political decision filannoo waan sodaataniif filannoo kanarratti akka isaan barbaadan miidiyaan hundi dibbee isaanii qofa akka iftu waan barbaadaniif korreef jetti hoo danda'an doorsisanii akka isin laamshoftanii waan isaan qeequ hin dhiyeessine isin laamsheessuudhaaf lammaffaa yoommoo dubbiin hammaataa deemte sababa kaayatanii amma kakaleessaaf wanni ho'isaniif maaliif namoota amma aarsanii maal godhanii onnee keessa galchanii boru gaafa OMN cufan sirriidha uummanni haa jedhuuf malee OMN laamsheessuun OMN dadhabsiisuun ajandaa warra isaan duratti ture beeyna bare wayyaanonni osoo OMN cufuu deeman kokkeen cufamtee biyya galanii jarri kunilleen OMN akkaataan riippoortii itti hojjetu akkaataan gabaasti godhu ummata keessaa waan galeef osoo OMN jiru kijibni isaanii homa gaddabru waan diddeef osoo OMN jiru kijibni isaanii kokkee Oromoo gaddabru waan diddeef OMN walaamsheessuudhaaf biiroo muummicha ministeeraatirraa nama ogummaa kanaa hin qabne fuudhanii itti aanaa daayirektaraa godhanii erga dhufee homaa waan hojjetu gurbaan hordofaan jira beektaa homaa waan biraan hojjetu sagantama OMN laala waan isin maxxansiisan laala bakka adda addaatti godhe kaneessa amma isin faanatu eegale isin fakkaataa miti faanaan kompileen akka godhu kan godhe isa kanaaf deliberately kan godhamaa jiru sin jedha egaa gara dhumaatti atamma daayirektarii OMN miti bulchiinsa OMN akkasumas uummata maal ergaa maal qabdame isinitti immoo nan beeka jara tanaan sirriitti ol beeyna takkuu takka kenninaaf kaleessas jedheen jira takkuu takka kenninaaf dhundhumaan si gaafatti ati gadi jennaaniif dhagaa sirra keessi OMN kaayyoo dhaabneef qabna amma keessa illee jiraachuu baadhu I care about the media takkuu takka kenninaaf kijiba isaaniitiin doorsisa isaaniitiin harka kennurra cuftanii deemus ni wayya doorsisa sodaattanii sodaachisaa sodaattanii lakkii yoo xiqqoof duuba deebine jarri kun garaan ulaa fayyattanii dhugaa Oromoo summunni takka qicaa takko irraa irriftan rabbi sin gaafata OMN akkamitti akka jaarre miskiina dubar qushaasha mana fincaanii faranjii haxaa'e birri nuu kennaa ture bara warri har'a OMN irratti jaba baasu kun gaafsan illee wayyaaneen ergameti saatalaayitii jaam godhaa ture gaafas illee I know them waan isaan hojjetaa turan sirriitti waan hin beekuuf yoo cufan haa baddi malee saree jan dhuga indi kan ani wanni ani maanajimentii OMN'if gorsu murtiin keessani garuu doorsisaaf jecha seera keessan bayinaa seera hordofaa loojikii hordofaa yaadatta waan biraanuu Dirbabaa dur jechaa ture editariinchiif gaafa ture dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo waan takka irraan hir'isina kijiba ittiin dabalina soba ittiin dabalina samiin gasiixee dachiin ol siixus dhugaa Oromootirraa hin jallatina maaliif gaafa dhugaa Oromootirraa jallattan lama dhabdan hin dhiiftu jarri rakkoon isinirraa himiti uummata dhugaa Oromootirraa dhugaa Oromoo haga awwaalanii dhugaa Anooleef Calanqoo hanga awwaalanii yakka Wallaggaa Gujitti hojjetan kana hanga awwaalanii gootummaa Minilik hanga samii baasanitti impaayera dullattii sana haga ol deebisanitti isaan hin rafan sodaattanis laamshoftanis uf duba deebitanis teessan saniin sanumaa jechuudha kana beekadhaati murannoon itti deema ummataa fi wanni deemaa jiru fundamental gantummaa guddaatu ummata kana irratti hojjetamaa jira miidiyaa keessan bira dhaabadha miidiyaan cufamu haa cufamu malee
ijoolleedhaan as laafaa gamana laafaa suuta deema jettanii onneen buusina haa hojjettu ijoolleen waan uummataan jedhuun hamma danda'amanitti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin karaa seeraatiin sarara qabatanii sarara odoo hin jallatiin hojjechuu barbaachisa. Sanii mijanii yoo dhufanii ka cufan taate haa cufan maal yeroo 29 cufamne 30 farratti biyya kana gallee bar no big deal uf duba deebi'aa yaadadhaa na warri akka Ayyuub Abubakar bar bara 1963 shamarra shaffaa wajjin miidiyaa daqiiqaa 10 dabalaa turte beekta. Miidiyaa afaan maalii jedhanii maqaa fakkataan hoggaa nama keenya yaamaa turanitti sanillee fudhatanii deemanii miidiyaa daqiiqaa 10 dabarsanii ajjeefaman akka ajjeefaman osoo beekan gaafa ajjeefamuu hedan san hin ajjeefamtaa qabamee gadhiifameeti beeki hin ajjeefamtaa jennaan hanga gaafa ajjeefamuu hojjetaa ture Ayyuub Abubakar isarraa dhaalleen dhugaa Oromoo yoo dhugaatti uummanni Oromoo garaa isin nyaate uummanni Oromoo dhugaa qabaa jettanii yoo amantan yoo namanne dhiisi uummanni Oromoo dhugaa qabaa qabsoo haqaat geggeessaa jira haqa isaattu jalaa jallatee yoo jettanii amantan hojii keessan itti fufa uummanni Oromoo dhugaan qabuu yoo jettan taate miidiyaa jaratti makama yoo kaanii kana itti gurguradhaa ijoollee jaratti malee of duban deebinaan isin jaa. Gaariidha gara qabxii sattaanutti darbina. Dhiyeenya kana hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduu hidhamanii turani. Isaan keessaa kaan isaanii gadi lakkifamanii obbo Abdiin Raggaasaa hojii raawwachiiftuu dhaabati. Amma ammaatti illee iddoon buuteensaa hin beekamu. Meegaa atillee feesbuukii kee irratti miidhaan akka abaa warra gahaa jirudha kan barreessaa jirtu. Mee haala kan akkamitti ilaaltate? Kun sin jee kun kan miidiyaa kana hokkarri abaa warra godhamus kan OMN irratti godhamu tokkuma kaafaa oteen. You see maal turist takkaate. Faranjoota tifoozoo isaanii wajjin ta'aniiti filannoo soba godhanii bifa haaraatti leejitimeesii argachuudhaaf qophaa'aa turan. Nu kana waan beeynuuf marraa wajjin gabbaanee dhukkee kaafne uummata gadi baafne. Dimmat monkusaa amaloon atarasaa jedhee amarri adurreen hajjii dhayitee fi waan amala ishiin dhiiftu sani gadi baasanii hokkara akkanaa kenna keessa seenaa jiran nullee waan barbaanne galmaan gahanne jechuudha. Dhodhoisanii dhumarratti ji'oota dhumarratti ukkaamsaan rabsha adda addaatiin filannoo hatanii ce'uudhaaf turan amma hin danda'amu suni yoo hatan ifumatti hamatan malee dukkanaan hin hatan kan abaa warra godhamurraa haa kaanu hidhan hogganoota abaa warratti godhamurreen ibsi poolisiin Oromiyaa baaselleen bu'uura seeraas hin qabu dhugallee hin qabu Abdii Raggaasaa nan beekaa boodarra nan dubbadha keessan ture abaa'oo biyyatti galchuurraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo galchuurraa kaasee keessa waan hin tureef dhugaa waan hin beekuuf dhugaan ilmoo rabbii waan taateef immoo nan dubbadha. Jarri kun dura abaa'oo akka galuun barbaadan turan. Dhiibbaa uummataaf gamaa gamanaan godhaman addi bilisummaa Oromoo gaafa asmararraa ka'u qabsoo hidhannoo dhiisee qabsoo nagaa geggeessuudhaaf waraan harka isaa jirus mootummaatti kennuudhaaf walii galan mootummaan immoo waan abaa'oon gaafate dhigeessuudhaaf walii galan wal waakkachuu dhufe jechuudha. Garuu abaa'oon waraana Eertiraa ture 1300 galchee jira nan beeka. Waraanni biyya keessa ture wal loluu fi wal xixuu dhuferraa galuu dinnaan gumii abbootii gad nullee abaa'oo irratti itti duulle. Yaadataa miti obbo Daawud irratti yeroo galchi waraana jenneeni mootummaanis waraanni kun galu malee abaa'oon galmaa'ee tuufuu hin danda'u sadarkaa yeroo jennaan addi bilisummaa Oromoo abbootii gadaatti waraana kenne. Abbootiin yeroo waraana galchuu deeman guufuun hammana hin jedhamne qondaalota mootummaatiin nurra ga'e hamma waajjira muummicha ministeeraa guyyaa guutuu waajjira muummicha ministeeraa azmaariin keessaa nu arrabsitu kana guyyaa guutuu abbootii gadaa manguddoo akka Hayilee Gabree namoota gurguddaa qabannee aduu keessa oolle. Akkasiinuu kadhannee maal goone waraana galchine. Waraanni erga galee booda gaafii mootummaatiin ammallee irra deebi'a gaafii mootummaatiin waraanni hammi tokko galuu waan dideef
maal haa godhamu jennaan addi bilisummaa Oromoo ani waraana hin qabu amma booda mootummaa Itoophiyaa wajjin lola hin qabu jedhee haa mallatteessu jedhan. Osoo dubbiin garaa qabdu warra adda bilisummaa Oromoo illee amansiifne mallatteessan xalayaa harka kiyyaanin barreesseen siin jaabar harka kiyyaanin barreesse waliigaltee san irratti hundaa'e maal waliigalteen kan jedhu addi bilisummaa Oromoo waraana ajaja isaa jala jiru galchee jira. Amma booda waraanni ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru tokkolleen hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo hariiroo diinummaaf loltummaa mootummaa wajjin qabu fixatee jira. Qabsoo nagaatti seenee jira. Yakka gama kamiinuu humna hidhatee raawwatamuuf addi bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu kana lafa keenya. Kanarratti walii galameet nan yaadadha. Kan har'a mallattaa'uu baannan jedhee Shimallis yeroo inni dubbatu. Yoo mallattaa'ee maal dhufa waraanaaf nutu fala itti fidaa jedhan humna hidhatee raawwatamuuf addi bilisummaa Oromoo ittiin gaafatamu kana lafa keenya. Kanarratti walii galameet nan yaadadha. Kan har'a mallattaa'uu baannan jedhee Shimallis yeroo inni dubbatu. Yoo mallattaa'ee maal dhufa waraanaaf nutu fala itti fidaa jedhan Jeneraal Biraanuu Juulaa achin taa'aa ture akka ammaa kanatti yaadadha. Okay. In mallattaa'e. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Shimallis Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa paartii biyya bulchurraa Addisuu Araggaa mootummaa federaalaa bakka bu'uudhaan itti aanaan ajajaa humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa mallatteessan. Gama adda bilisummaa Oromootiin hayyu duree obbo Daawud Ibsaa obbo Dr. Shugguut Galataatii fi Abdii Raggaasaas barreesse. Walii galamee laayivii isinis dhuftanii dabarsitan. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waraana hin qabu waraana qabaachuu dhabuu isaa san mirkaneesset paartii nagayaan socho'u ta'uu isaa san mirkaneesset boordiin filannoo sartifikeeshinii kenneefii jira jechuudha. Mootummaan gama seeraatiin adda bilisummaa Oromootii fi sochii waraanaa godhamu wanni walitti fidu akka hin jirre mootummaanis beeka seerris beeka hunduu beeka. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya turtiin Jawaar Mohammad wajjin godhaa jirru akkuma itti fufetti jira. Kutaa lammaffaa isaa immoo yeroo muraasa booda isinii dhiyeessina. Wabii Oromiyaa ija gurra keenya boba'aa warraaqsaa urjii qabsoo keenya Wallaayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu Oromoo daansitee OMN nagaadii irra nu aansitee Wallaayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN nagaadii irra nu aansitee OMN ulfaadhu Oromoo daansitee afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN ijjitii gabromsaa ol qabdee lallabdee mataa saba keenyaa qabsoodhaan ol qabdee situ fafaasaa paaswordii diinaa OMN situ fafaasaa ijjitii diinaa OMN kaleessalle akarrattu noofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata finne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra
kaleessalle akarrattu ndoofte dhugaa qabda kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata inne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra OMN roorroo mudaasire OMN ulfaatu Wabii Oromiyaa ijaaf gurra keenya boba'aa warraaqsaa urjii qabsoo keenya Ollayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee OMN nagaadii irra nu aansitee Ollayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN nagaadii irra nu aansitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee Dungoo gaaf muddamaa OMN maaltu si dorgoma OMN Dungoo gaaf muddamaa OMN maaltu si dorgoma OMN mul'ata keetifaa eegerratti biqiltee daandii bilisummaa qeerroo gurmeessitee motora qabsoo situ sochoosa OMN rakkoo sabaa koo situ gabaasa OMN borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galukoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galukoota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota OMN ulfaadhu roorroo godaansitee